nagaa racaalu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hundumaa keessatti isiniidhaaf haa baay'atu. Hordoftoota Qeddistii YouTube jedhu jalatti kan argamtan akkam jirtu nagaa keessanii inni madda nagaa furqaa nagaa keenyaa ta'e gooftaan Yesuus Kiristoos galata ulfinaan ajajamu isiniin jedha. Mee akkam jirtu nagaa keessaniidhaayi. Guyyaa har'aa immoo waan nama gammachiisu osoo hin taane waan nama gaddisiisu tokkoon isinii qabadhee dhufe. Haa ta'uyyuu malee carraa dhala namaatii carraa biyya lafaa kanadha. Mee dhaggeeffadhaatii irraa dubbanna jechuudha afaan Amaariffaatiin garuu haa ta'uyyuu malee namni nageenye jira hin jedhu yoollee dubbachuu illee dadhabne mee dhaggeeffadhaa. Mee haadha daa'imaa ta'anii gara biyya Arabaatti malanii jireenya isaanii jijjiiruudhaaf waan immoo dhala isaanii mudatee karaa abbaa manaa isaanii jechuudha dhaggeeffadhaa hunduma keessaniidhaaf. Namni yeroo tokko dhala godhadhuutii himali gara biyya Arabaa gaala dhaabbadhuutii himali gara biyya Arabaa jaalallee qabadhuutii himali gara biyya Arabaadhaan nama gorsu jechuudha. Waan baay'eetu jira jireenya namaa keessa jechuudha waan namatti dhaga'amu. ከወደመብኝ በኋላ ተመልሼ ሄድኩ ወደ ባህሬን ሄድኩኝ። ባህሬን ሲሄድ እሷ የ8 ዓመት ልጅ ሆና ነው ትቼ ሄድኩትኝ ለሱ ሰጥቼ ማለት ነው። ማንም ሰው ስለሌለኝ ለሱ አደራ ሰጥቼ ነበር ሄድኩት። ያው ከአባት ወዲህ ማንም አይታመንም እና እዛ ደግሞ 2 ቤት ነበረ ስሰራ የነበረው። እማዬ በዛን ሰዓት ላይ ውጪ ሄዳ ነበረ እና እማዬ ሄደችበት ቀን 2008 ነበር ዓመተ ምህረቱ እና መጀመሪያ አለም ገና ነበር የምንኖረው። ከአለም ገና ወደ ሰበታ ገባን እና ከዛ በኋላ ነው ድርጊቱን መፈጸም የጀመረው። አትመጪም ወይ ብቻ ነው የምትለኝ እሷ ነይ በቃ እማዬ ነይ ነው አኒ አቴቹዳ አናባት ገቴናን ገረ ብየ ባህሬን ዴሜ ብየ ባህሬን ሞ የሮን ዴሜ ጀዱቲ መነ ለማ ቱሬ ከይኖቻቻኒ ቱሬ ጀቴ ሙጨዮን ሞ Ajiko bara 2008 gara halaa deemtee jetti gara halaa deemtee yeroo kanatti immoo inni immoo kanaan irratti raawwatee joo mee jechuudhaan akka kootti jechuudha akka kootti abbaa fi haadhaan ala maaltama nama abbaa ta'ee yeroo dhala isaa wajjin hin ciisu yeroo abbaa ta'ee fedha garaa isaatii waan ደግሞ hawwii garaa isaatii dhala isaarratti raawwatu nama tokko illiina isaatti umtutti dhagahamu boruun dhala isaatiif yaadu dhala koo maaltu qunnama dhalli koo maalirra geessi namni yeroo hala bayeeyyuu halarraayyuu wanta kana nama qunname maalidha jedhama miti kan dhala nuuf fedhii isaatii jechuudha. Nuti jechuudha ormaaf hin gaddinu ormarra gaafa wanti garaa garaatti gahe gaafa dubartoonni daffaraman gaafa shamarreen daffaramte akkamittiin ofii isaatii kan dhalchi wajjin hin ciisa kuni afuura malee ani beekani ይሄ ነገር አትነግረኝም ለኔ ማለት ነው እና ይማት መጭም ይትለኛለች ቆይ ማይ ኮቱናን ጀት malee ela mucaan shi haadhaan jechuudha koottunaan jetti malee akanni kana godhe natti nimtu na dhossiti ያው አንዴ እሱ ሀገር ሲኬድ መቼም አንዱ ቀዳዳ ሸፈናለ ሲባል አንዱ ይጎልብናልና ቆይ ይሄንን ልምላስል ያው ጊዜን ጨርሼ መጣኝ ወደዚህ ስመጣ yeroo tokkicha yeroo biyya hormaa deemne qoy kanan guutaa jenna irruun hin guutamu kun dhugaadha irruun hin guutamu yoon bara kanatti dabale bara kana qoy kanan godhaa jedhaan ture yeroon koo xumurameen dhufe jechaa jiru. ብዙ ንብረት አፍርቼ ነበር ቤትም ሰርቼ ነበር ባጃጅም ገዝቼ ነበር ሱቅም ከፍቼ ነበር እና ንብረት dhaggeeffadhaa sitti mana sijaareera bajaajis biteera suuqis baneera maal ta'e laata dhuma gubbaatti ሁሉ አወደመብኝ በቃ ደብድቦ እኔን አባረረኝ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። hundumayyuu balleessee fixeetu dhuma gubbaatti na reebee na ari'ee yaa waaqayyo keessa biyya halaa keessa kan jiru biyya hormaa keessa kan jiru biyya keenyatti boru gallee arrafanna kan jennu yaa waaqayyo nama akkanaa nurraa qabi
eenyumaaf iyyuu nawwifamu garuu kun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti dhaga'ama. ከዛ ቤቱ ንብረቱ እንዳለ ወደመ። ባጃጁ የባጃጁን እቃ ውስጡን እንዳለ አውጥቶት ባጃጁ 170 ሺህ ብር የገዛውትን የነበረውን ባጃጅ በ100 ሺህ ብር ተሸጠ ባጃጁ ማለት ነው። ከዛ ያ የተሸጠበት ባጃጅ ያው ገንዘቡ ካለቀ በኋላ ደብድቦ አባረረኝ ከቤቴ እና ተከራይቼ ባጃጂ kuma 120tti gurguree imballeessee dhuma gubbaa reebeenaa ri'ee jedhu gaamimaan isaanii buusaa jechuudha. ልብስ እያጠብኩኝ መኖር ጀመርኩኝ። እሷን አለቃትም አለ። dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. waan hundumayyuu adda balleessee dhumee booddee ani uffata mana namaa miicceen jiraachuu jalqabee garuu isheedhaan hin dhiisu jedhee dhaadachaa ture. ልጅቷን ማለት የፊቷ እንዳለ መግል ይመግል ነበር። ይሄ ከንፈሯ ሁሉ አይታይም ነበር። በጣም ታማ ማለት ነው። ሙጫዮን hin dhiisu jedhee ittiin dhaadataa dhuma gubbaa immoo fuulli ishii muluun hin madaa'e. hidhiin ishii muluun iyyuu hin madaa'e. inni mala'a ture. ሰሙት ቀመ ኡጋዋ ጋኒ ያኒ ከነም ቤጓን ብዙ የባህል ያበሻ ህክምና ሞከርኩላት ባለኝ ባቅም የሰው ልብስ እያጠብኩኝ ማለት ነው እና አልቻልኩም። በቃ ከዛም ጨርቄ መነነማ ሚጫ ቆይቻ አበሻ ወንድማንዩ ነያላን ቱሬ ነንደደቤ ልጅቱ ብሌን ልጄ ማለት ነው ትምህርት ቤትን ያስተምራታለሁ እየከፈልኩኝ እና ሳስተምራት ትምህርት ቤት ውስጥ ስለ እንደዚህ አይነት ሙጫቆ መንበርኖታ ነምበር ሲፈዳ ከፈለኝ የቻይሮ ይወራል ስለ ልጆቹ ሲያወሩ ስላስገድዶ መድፈር እና ልጄ ጭንቀት ይሆንባትና ፊንት ትነቅላለች። አከ ቀባኒ ወይን ደግሞ ድርቀማዳን ደፈራኒ ኢጆሎኒ ናሰው የሮ ከና ሙጫንኮ ጭንቀት ይዮኪን ድብነ ሰሙቲን እንቀባምቲ ትምህርት ቤት ይደወልልኛል እሄዳለሁኝ አትናገርም እሷ እንደዚህ ማነ በሮም ሰራና ብልብላ ማነ እንደማ ገሩ እሽነትንምቱ ሙጫን ሳኔቹራ ነው ብላ ለኔ አትነግረኝም እና ልጄ ምን ሆነሻል ብዬ ስላት ምንም ነው መተለኝ እና ግንቦት 5 መንገድ ላይ ታየዋለች እሷ አባቷን ማለት ነው። አባቷ መንገድ ላይ ማልታቴ ወንጀነትንምቱ ገሩ ግንቦት ይጨሰል ገፋች ጉያ ሸነፋ አባሺ ዳንድራት አርጊቴ ታየው እቤት ገባችና ማታውን ትቃዣለች ሌሊት ማለት ነው። አባዬ ማናገልቴ አልከራፍቴ ኢን ቃጃቲ ወይን ደግሞ ኢኖዴሲቲ ይቹራ ያመኛል አትንካኝ በእግዚአብሔር ይሁንብክ ትሎ ኢየሱስ ይኮ አባ ነንቱቂን ነዱኩባ ጀቴቱ አልከንጪፍቴ ቃጃቲ argitanii sannaa kan jettuun jechuudha. sannaanni egaarratti raawwatu sana jechaanii turte qaajjaati jechuudha. abbaa akkanaa addunyaa kanarraa waaqayyo aadarbatu. ከዛ ምን ሆነሻል ልጄ ስላት አይ ምንም አልሆንኩም አለችኝ። እውነቱን ንገረኝ አልኩና አይ እማዬ ምንም አልሆንኩም ማልታቴ ሙጫኮ ደንጋፈዴ እማ ኦማንታኔ ናንጀት ማልታቴ ደጋፈናን እማ ኦማንታኔ ናንጀት ስትለኝ አንድ ፍሬዎት የምትባል እንደዚህ አስጠጋችን አይዟችሁ ብላ ከጎናችን ነማ ተኩቶ ጀራ ፍሬዎትን ከንጀንቱ ከነፍትኑ ሲስቴ የቻርቲ ምትረዳናለች። አረ ፍሬ አልኳት። በዛ ሰዓት ደውዬ ደነገጥኩኝ። አረ ፍሬ ልጄ እንደዚህ ያልች እየቃዠች ነው አልኳት። ፍሬ ሙጫንኮ አካዝቴ ቃጃ አጅርቲ ማሊን ጀዴኒ አታለችኝ። አምጫት አናግራታለሁ አለችኝ። ቅዳሜውን እኔ ሄጄ አናገርኳት። እሁድ ፊዲነንጋ ፈዳ ናንጀቴ ነምኒሱን ነምኒ ፍሬውት ጀዳምቱ ይችላል ብሌንን ፍሬ ቤት ወሰድኳት እዛው ሰበታ ማለት ነው። እና ሶስዳት ብሌኔ ምንድነው እሺው ብላ ስትላት እማዬ እንዳትሰማለች እማዬ እንዳትሰማብኝ ፍሬድ ማልታቴ ጀቴ ሽንጋፈናን አቲኮን አጋይን ጀቴ እትሙፍ ጀቴ ቹዳጋ ድበርቲ ሰናቲ አይ ከሰማሽ ትሞትብኛለች አቲኮ ይወዳጌ ሰነዘላዱቲ እማዬ አንቺ ውጪ ያለችኝ እሷ ወጣሁኝ። ሁሉም እማ አቲባይ ጀናን ነምባዬ
ሰናቦዲ ዋን እንደማዩ እቶዴስቴ ነገር ነገረቻት። ለሷ የተደረገችውን በሙሉ ማለት ነው። በቃ በወላጅ አባቷ በገዛ በባለቤቴ ብዬ በምለው እንደ ሚስት ሲጫወትባት እንደነበረ እኔ ሁሌ የማየው ራቁቱ ነው። ከነጫላ ስሪንጠው ባየ ነመ ገድሲሳ ባየ ጀቹudha baay'ee mana kana jedhame nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo ani kanin beeku abbaa ofii gidduu dhaabbataniit nama hammataniit abbeedhaniit waan hundumaa rakkoo ofitti mataniit wanta baay'eedha jechuudha yeroo abbaa ofiidhaanii rakkini namarra ga'u bakka dargaggeessa ala maali akkamittiin sodaatamarii maaltu sodaatamarii dargaggeessa ala maali dhareenni mana keessaa abbaan ofii rakkina akkanaa namarra ga'a namarraa nuu ga'a abbashidhaan dafaramtee jechuudha wanta dhodhokachaa deddeemaa dhufe mana barnootaatti yeroo waan akkana odeessa mucayyoon kun dhageesse dhiphina sammuutiin qabamte sanarraatiin kan ka'e kufuu jalqabdee jechuudha egaa baay'ee nama gaddisiisa ishinnaa darbaa naman ta'a jireenyi koo sin jijjiirama jettee tiraanspoortii ishii baafattee gara biyya laashii gara biyya boqonnaan hin jirre biyya haara galtiin hin jirre biyya dadhabbii kee siif hin beenne biyya cinqatii kee siif hin beenne imalte yeroo immoo rakkinni akkanaa sirra ga'u yeroo immoo dhiphinni akkanaa sirra ga'u yeroo deebitee waggaa 6 waggaa 7 edda gola namaa keessa hojjattee edda mana ijaarrattee edda makiinaa bitattee edda suuqii banattee deebitee mana namaa keessaa Itoophiyaa keessatti galtee carqii beecitu maal sitti fakkaata yaa obboleettii koo yaa obboleessa koo maaloo dhugaa waaqayyoo ani maaloon jedhe dhugaa biyya keenyaaf lafa keenyaaf kadhadhaa inni lafa keenya akkatti xuroessee inni hayyoolii keenya akkatti boochisee inni dhalattoota akkatti boochisu waaqayyo akka nurraa cabsu maalidhame ani kan hin beeku jechuudha akka aadaa keenyaatti mamma mana torbaatti zarii nama torbaatti wal fuudhuun hin danda'amu walitti heerumuun hin danda'amu amma mana torbaatti jedhameetu lakkaama jechuudha bara kana yookiin abbaanoo kana fidee obboleessa obboleettii daffara ilmeessumaa intaleessumaa daffara maayini dhugaa waaqa maaliidha kan argaa jirru kan mucayyoo kanaanaan baay'ee na gaddisiise isaaniyyuu dubartii guddoo mucaan shiyyuu waggaa 8 mucaa waggaa 8 gatteeti mee kan biyya ormaatti malte dubartii guddoodhaam dubartii arrafachuun ishii barbaachisuudhaame har'a garuu carqii huccuu mana namaa miiccite jechuudha inni nama yaadatu si haa yaadatu haadha koo dhugaa waaqayyo naa kana waaqayyo nu haa oolchuu egaa gaala dhaabbatanii biyya ormaatti maluunis baay'ee rakkisaadha qilleensa garaagaraatu jireenya namaa keessa galaa amma namaa danda'ame tokko biyyuma ofii keessatti hojjechuutu gaariidhaan jedhanii isa kanas immoo nuuf fide kaleessa abbootiin keenya ofii isaanii of danda'anii hojjetaniitu mana isaanii bulchu ture ofii keenya ofitti finneet har'a ofii keenyaafis boonya waaqayyo boo'icha kana nurraa kaasuun jedha eebbifamaa shaaloo